Sanaasisee uumame. Galgala kaleessaa Itoophiyaa naannoo kibba Itoophiyaa keessumaa naannoo Walaayittaa, Gujii, Booranaa, Arbaa Mincii fi Gujii lixaatti samii irratti kan mul'ate wanti rokkeetii waraanaa fakkaatu yaaddoo guddaa akka isaanitti ta'e himaniiru jiraattonni. Taateen kun kaleessa galgala sa'aatii 2 jalqabee wanti rokkeetii fakkaatu yookaan cabaa pilaaneetii fakkaatu kun gara kibba Itoophiyaatti samiirraa adeemaa ture. Dachee Itoophiyaa irraa qofa utuu hin taane karaa Mooyaaleetiin dachee Keeniyaa Marsabiit irraas sirriitti mul'ataa ture jedhameera. Wanti rokkeetii fakkaatu qilleensarra fiigaa ture kun yeroo dheeraaf samiirra deemaa kan ture, dhumarrattis Mooyaaleetti kufuu akka hin oolle himameera. Wanti maalummaan isaa yeroof hin ibsamne samii Itoophiyaa irraa mul'ate kun urjiiwwan caccaban yookaan cabaa saatalaayitii ta'uun isaa akka hin oolles tilmaamamaa jira. Haa ta'u malee naasaan akka kaleessa ganama dursee ibsetti cabaan asteroidootaa 2 dacheerra darbee akka lafa bu'u kan ibse yommuu ta'u, haa ta'u malee balaa maalumaayyuu akka hin qaqqabsiifne beeksisee ture. Maarree ta'us hanga ammaatti kana jedhamee asteroidii fi qaama biraa ta'uun isaa adda hin baafamne. Asteroidoonni diiyaameetira kiiloomeetira 100,000 lakkaa'amu kan qaban dhagaa uumamaa biiftuu marsanii fi itti naanna'an akka ta'an kan ibsame yommuu ta'u, kan kaleessa mul'ate kun garuu cabaa asteroidootaa ta'uu malas jedhameera. Qaama kana qorannoodhaan alatti ija qofaan ilaalanii waan akkasiiti jedhanii murteessuun baay'ee akka ulfaatus himameera. Asteroidoonni ka'umsa isaanii irraa ka'anii kiiloomeetira 100,000 lakkaa'amu erga imalanii booda gara lafaatti yeroo dhiyaatan qilleensa irratti baqanii dhumuun gara lafaa qaqqabus jedhameera. Kanaafis humnaa fi ariitii qaban fixatanii dachee waan qaqqabaniif miidhaa amma kana hin geessisan kan jedhamuuf, haa ta'u malee darbee yeroon itti miidhaa geessisan ni jiraata. Egaa obboloottan koo, samii irratti mallattoowwan mul'atan dabalatee dhukkubni hamaan, balaan uumamaa, lolli, waraannii fi gaagaamni har'a nuti biyya lafaa kanarratti arginu kun dhandhama hammeenya dhufuuf jiruuti. Achi booda gara dhumaatti mormituun Kiristoos walakkaa rakkinichaa ta'a. Gooftaan keenya Yesus Kiristoos sana booddee deebi'ee dhufa. Kana beekuun nurra jiraata. Rakkina amma argaa jirruu fi qorama biyyi lafaa kun argaa jirtu kanaaf sababni guddaan bara dhumaa ta'uusaati yookaan deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesus Kiristoos ga'uusaati. Rakkinni akka hin kaaneef homaa gochuu hin dandeenyu, garuu ofii keenya gara guutummaa dubbii Waaqayyootti of haaressuu qabna. Innis waa'ee guyyootii dhumaa biyya lafaa kan nuti beekuu barbaannu nuuf ibsa. Akkaataa wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 hanga 14 irra jirutti wantoota kurnaan yeroo butamuu fi jalqabaa rakkinaatti ta'an hubachuu dandeenya. Tokko, wallaalchifamuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 5 irratti Yesus immoo deebisee homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa ittiin jedhe. 2, saboota gidduutti wallabdeen yookaan wal waraansi uumamuudha. Maatiyos 24 hanga 7tti lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka innaanetti ilaalladhaa. Kan akkasii kun ta'uun irra jira, kun garuu ammallee dhuma barichaa miti jedhe. Sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti ka'a, beelli sosocho'insi lafaas iddoo adda addaatti ta'a jedhe. Sadaffaa irratti gaagaama nyaataa yookaan beelaati. Maatiyos 24:7 irratti sabni saba irratti, mootummaanis mootummaa irratti ka'a, beelli sosocho'insi lafaas iddoo adda addaatti ta'a jedha. Arfaffaa irratti dhukkuboota hin beekamnedha. Shanaffaa irratti balaawwan ta'iiwwan uumamaa iddoo adda addaatti ta'anidha. Wangeeluma Maatiyos 24 lakkoofsa 7 irratti sabni saba irratti, mootummaan mootummaa irratti ka'a, beelli sosocho'insi lafaas iddoo adda addaatti ta'a jechuudhaan ibsa. Ja'affaa irratti Kiristoosiif jedhanii ajjeefamuu argina. Maatiyos 24 lakkoofsa 9 irratti yommus rakkinatti dabarsanii isin kennuu isinin ajjeesu, anaaf jettanii saba hundumaa biratti kan jibbamtan taatus jedha. Torbaffaa irratti waliif amanamuu dhabuu yookaan dabarsanii wal kennuu argina. Maatiyos 24:10 irratti yeroo sanatti namoonni baay'een hin gufatu, walii isaanis dabarsanii wal kennuu, walis hin jibbuu jedha.
Deettaffaaf ijoonni sobduun ka'uun namoota wallaalchisuu qorichaa namatti sin godhu jedha. Maatiyos 24:11 raajonni sobduun baay'een hin ka'u namoota sin wallaalchisu. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 9 lakkoofsa 21 irratti isaan yaada garaa isaanii geeddaratanii lubbuu ajjeesuu irraa qoricha namatti gochuu irraa halalummaa isaanii irraa hanna isaanii irraa sin deebinee jedha. Salgaffaan seera maree jiraachuu fi jibba argina. Maatiyos 24:12 irratti seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa'ina deemaa jira. Kurnaffaaf inni xumuraa wangeelli mootummaa Waaqayyoo saba hundumaatti labsama. Maatiyos 24:14 irratti seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namoota baay'ee qabbanaa'ina deema. Balaan uumamaa 5 yeroo rakkinaatti mudatu ammoo tokko kirkira lafaa guddaa fi dukkanadha. Inni kun ammoo mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 12 irratti kana booddee Hoolichi mallattoo isa jaaffaa banuu isaanan arge. Socho'a lafaa guddaa tokkotu ta'e. Biiftuunis akka cileetti eelee hin taate. Ji'is guutummaatti akka dhiigaatti hin diimattee jedha. Inni kun mallattoo deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura ta'anii fi balaawwan uumamaa gurguddoo 5 keessaa isa tokkodha. Yeroo Yesuus fannoo irratti du'etti biyyi lafaa guutummaan walakkaa guyyaatti dukkanaan marfamte. Yeroo Waaqayyoo warra Gibxiitti faradee halkantuu gurraacha ta'e. Yeroo gooftaan keenya tulluu Siinaa irratti gadi bu'uu tullicha duumessa gurraachaan haguugame. Akkuma kana dukkanni sodaachisaan yeroo rakkinaatti gadi hin bu'a. Lammata irratti urjoonni samiirraa gad harca'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 13 irraa akka arginutti akka ija harbuu qilleensi jabaarraa si harcaasutti urjoonni Waaqa keessaa lafatti gad harca'an jedha. Sadaffaa irratti tulluunis dachaanis hin socho'u. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti Waaqni tarsa'ee gargar baafame. Akka macaafa maramuu danda'utti sin marame. Tulluun biyyi bishaan keessaa hundinuus iddoo isaaniitii hin butaman jedha. Arfaffaa irratti bishaan dhiigatti jijjiirama. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 8. Kana booddee ergamaan inni lammaffaan malakata isaa afuufe. Wanti akka tulluu guddaan ibiddaan gubatu tokkos galaana keessatti hin darbatame. Galaanichis harka 3 keessaa harki tokko dhiiga ta'eedha. Shanaffaa balaawwan uumamaa xumuraa guddichi ammoo bishaanonni ni hadheeffamu jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 8 lakkoofsa 10 hanga 11. Kana hundumaa kan isiniif kaafne dachee keenya irratti wantoonni ta'aa jiran callisanii kan ta'an utuu hin taane nuuf ergaa akka qabanii fi deebi'ee dhufuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dura mallattoowwan ta'uu qaban ta'uu isaanii hubattanii akka of qopheessitaniifidha. Oduu keenya xumuraatiin Ameerikaan gadda cimaa keessatti argamti. Hanga ammaatti balaa abiddaa seenaa keessatti ta'een beekne kanaan namoonni 10 du'aniiru. Kutaan qorataa fayyaa kaawuntii Los Angeles akka jedhanitti reenfi namoota du'anii kanneen ammalleen adda baafamuuf qoratamaa jira. Kutaan qorataa fayyaa haala abiddaa fi yaaddoo nageenyaatiin bakka duutiitti mudate hundaaf deebii kennuu waan hin dandeenyeef eenyummaa namoota ibiddaan du'anii adda baasuun torban hedduu fudhachuu mala jechuudhaan ibsaa kamisa halkan baasaniin ibsaniiru. Seenaa keessatti yoo xiqqaate ibiddi bosona adda addaa 5 ammallee naannoo kaaba dhihaa Los Angelesitti boba'aa kan jiru yoo ta'u inni haaraan ammoo tulluuwwan beekamaa Hollywood kan marsedha. Namoonni 10 du'uun isaanii kan mirkanaa'e yommuu ta'u Los Angeles keessatti ibidda bosonaa baay'ee cimaa ta'e kanaan namoonni 140,000 ol baqachuun isaanii ibsameera. Hoogganaan balaa ibiddaa Kaalifoorniyaa Deevid Akuunaa sababa qilleensa cimaa fi haala gogiinsaatiin wal qabatee ibidda kana to'achuu irratti fooyya'insi 0 ta'e akka jiru dubbataniiru. Namoonni ibidda dhaamsan ibidda jalqaba kibxata darbee ka'e to'achuuf hojii isaanii itti fufanii bakkuma jiranitti ibiddi kun humnaa ol tatamsa'uun ibsameera. Dura teessoon boordii to'attoota kaawuntii Los Angeles Kaatiriin Baarger balaa abiddaa mudate ilaalchisuun yeroo jalqabaatiif haasaa taasisaniin harrii Ameerikaa keessatti du'a pireezidaantii duraanii Jimmy Carter kan sirni awwaalcha isaanii Washington DC'tti raawwatamaa jiruuf guyyaa gaddaa ta'uun kan murtaa'u yoo ta'u amma warra Los Angeles keessatti lubbuu fi qabeenya dhabaniif guyyaa gaddaas ta'uu dubbatti.
Bargar itti fuftee ibidda bosonaa itti fufee jiruun dambaliinni garagalaa jechuudhaan abdii qabdu himteetti. Sobii qilleensaa fi xiyyaarri qilleensarraa ibidda dhaamsuuf deebi'uu dubbachuun kunis mallattoo simatamaadha jetteetti. Magaalaan Los Angeles fi kaawuntii harka wal qabatanii qabeenya barbaachisu hundaa dhiyeessuun cimanii hojjechaa jirus jetteetti. Namoota baqatanii fi kanneen firoonni isaanii jalaa miidhamaniif da'oon dabalataa banameeraa kan jettee dubartiin kun akkasumas arjummaa taasifamaa jirus dinqifattee jirti. Kun gonkumaa fudhatama hin qabu, waadaan isiniif galaa ni gaafatamu jechuudhaan waa'ee saamicha manneen keessaa baqatamee irratti raawwatamus kaasuudhaan gochaan akkasii kun osoo abiddi boba'aa jiru kan raawwatamaa jirudhas jechuun ibsiteetti. Warreen yeroo rakkinaa kanatti jiraattota keenya adamsaa jiraniif salphina jechuun itti dabaluudhaanis hanga ammaatti namoota 20 to'annoo jalaa oolfamuu isaanii